زان جرش هذا قبلي أعيد أهلين شادر ربنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ بقنا قال لفتنا كم؟ الحمد لله ما شاء الله بقنا أكثر. جوليج توجه جرابر جرتني يبو ساعدين يكبتا أصلي نقصتي ما رأي أبغى تا فيديو رجنا في أنا ما في مالك أبغى أكان نوم ديرامي وين شمرة ديرة ما شاء الله أصلي نجان سيفاتو أصله ما كان فكرت الدكتور أصلي أجايب جرتو قريش هذا تنا دركيس فيديو موف ما بدفته رقامو بنت ده مرتركس مواقفتها ما شاء الله الحمد لله يسوع كريستوس رقمان المناماتي ارجم على جتة منتا ما شاء الله ما شاء الله واقني توكم عليه لما متي سلاسين كن سيقلته أقلت إنجليزي بتشان ترى والله يادر ميكو اسماعيل چان گباي کوي امت عرب شاتنا جولے ديسه ادين با کوي آتي ساس نوبه گاودي ناسوف ناما يسوس انگنسوس سلاوتي امانو ديمنا ارگم آدا ست طالع شيء فايجتي ما تفهم اينو I'll come back in just اينو جارتي فانا ترى منا منتين ديمت جارتي وانا دو وجنو مالسا فانا ترى منا منتين ديمت ada mana kabda سجرتي سينا نبرت نبرت اوكي ما يسينو اسلام فرچ بيتي ما قسم افو بيتي نفيت قالوا نعرف منا منتين ديمت mana mantitin dema ايسا مسجد ما ولدا رب سلافي هذا قوته قالوا ما فهمتني ما شاء الله يسيني رفته ايه اتي كبر دوسي قلقلك انا ما قصي نامات ربي ناتي الحمد لله أكم غونا رأي هذا وش نكم جتنا أبدي أكسم وجه أستاذ بجوا يبرك عقبك نام تلسين أكسم اسمك بسيساتيش إن شاء الله يا رب العالمين أوكي سيف أرقامه إن شاء الله تي بنا بصوت جليسي رب شنوتي عرفته نجا عرفت ربي أكاسو إن شاء الله يعني نمسدر كنجرومي انجر مكان كيسان أصلي نقصي مكانا نقصي أصلي نوينيو دايم أو دايما دايما كيتي ايه ما شاء الله هاتي أصلي تيس ولو ما شاء دافر أشوف بربادني ايه اوكي قامني تو كاسين دير كي خبير سني كان كيسان سن دبس اسلام ما فرد داجي جرا لكن انجر فدو ما كيسانين غرتي اسلام ما انتني سني تاتي يسوع كيسو اكنامته اكا غرتي واقنتي نكا واققو اندي كيسانو سني غلطي تو غير اسلام ما دفا جرتني ايه طال ان شاء الله يه مسيني سغوم بريتي في غنما ولين دايما سني اغدي سو اسي سغو سما قبسينا أما نجلا جتا إن شاء الله غرا قوة كتشا غرا واقعات تلقابي واقوم توكو غرا سامي غبا جرا إني لا فجر انجرو غما سنجرو غما جيها الآن وكان جرا كالتي الآن تو كنا قبا خيا توكو تلقابي إن شاء الله
mul'ata qomninatti. Bitaan Mirga. Eeywa. Inshallah na jala jetta. Ashhadu shahadu an la ilaha la ilaha an la ilaha la ilaha illa illallah Allah wa ashhadu ashhadu wa wa ashhadu shahadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abdu wa rasuluh rasul wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh ani ragaan baha rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Rabbiin tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammadis garbicha isaatii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugomsee arraba kiyyaan dubbadhee fudhadheen jira. Isa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbiin akkan ta'in ilma Rabbiis akkan ta'in aboo waaqummaas akkan qabne ilma Maryamaa ta'uu isaa garbicha Rabbii fi ergamaa Allaha kan saba Israa'el duwwaaf ergame duwwaaf ergame ta'uu isaa baradhee laphee kiyyaan dhugomsee arraba kiyyaan dubbadhee itti amaneen jira. Guyyaan firdii yookaan guyyaan xumuraas ni dhufa jeenaan amana. Guyyaan xumuraa ni dhufa jeenaan amana. Ibiddaa fi jannannis ni jira jeenaan dhugomsa. Islaamummaarra na jiraachisi. Irratti na ajjeesi, irratti na kaasi. Allahu akbar. Angasuma nugusa Rabbi si haa godhu. Baga amantii Islaamaa argattee halkan kana alhamdulillah galanii saafaa ta'u. Yaani kan usin dirqiin fadhuma isaatiin halkan kana Rabbiin kasiin fadhe isa malee anaami ka Islaamummaa si kennu isa isuma Oromoo dhiira Oromoo si godhe gartee biyyatti dhalattus waan fuulduraas kasii qopheesse isa baga amantii Islaamaa bareedu tana kana ilmi namaa hundirra dhalatu. Ilmoon ta'e mashaadaa qabachuun barbaachiftu gartee maatiidhaatu gartee guyyaa keessaa hanga ballaqtee guddattutu waldaa gara amantii adda addaa ofa malee ijoolleen Islaamummaarra namni hundi dhalata. Islaamummaarra dhalatte sani baga Rabbiin subhaanahu wa ta'aala atu dandeettii fadha isaatiin si deebisee nugusee keenya baga gara Islaamummaa dhuftee anaa dhufuun siin jaa welcome jabaattee barattee maatii teetii hojii akkasi jiruu bareedduu jiraattee atillee kam gartee barsiiftee lallabdee namootan baay'ee harka keetira shaadaa qabatan Rabbi haa taasisu baga gartee gara Islaamummaa dhufte maatii teetitti yoo lubbuun jiraatan tola olii haadhaaf ebbaa keetitti firoottan keetitti hanga isaan amantiin irraa deebisiin jenne waan hunda qabeenya isaanii waa'uma qabeenya keetis kan gartee kan isaaniiti atuu kan isaaniiti Rabbii gaditti Rabbiin waliin waaqa waaqessi Yesuus waaqessi waaqa gartee tokkicha dhiisi yoo siin jaan malee
gartee waan biraa hunda keessa qajeeluuf hin dirqamataa. Ati Yesuus hin ganne beek arra itti amante Yesuus gartee ilma Maryama garbicha Rabbii nama Waaqayyoof abboomamu nama Waaqayyoof masaakamu jetteeti malee dhiira akka ta'eetii waaqessu Yesuus dhiira Maryamaaf dhiira isiiti ilma isiiti akkuma harmee ta'eetii batti gartee dhiira taate takka hanga qottosoo takka giddu galeessaa taate Maryamaafis Rabbiin dhiira godhee Yesuus kanneefi ilma Maryamaati ilma kooti jettiin olii gate argatti isan waaqessitu gadaameessaa keessa baadhattee biyya lafaarra fidde ergamaa saba Israa'el Rabbiin subhaanahu wa ta'ala godhe dinqii harka isaatirraa Rabbiin gartee hojjete namootan baay'ee kara waaqaatitti yaamu ture. Yesuus Kiristoos Waaqayyoo kootiif keessan waaqessaa jedha. Abbaa kootiif abbaa keessan jedha. Abbaan koonan caaloo jedha. Isaan ergee waan kana hunda raawwata malee anaa miti jedha. Yesuus waa takka fadha ofiitti irraa fochuu hin danda'u. Baga Islaamaa dhuftee dhiqadhu inshaallahu ta'ala. Baga Rabbiin carraa sii kennee sa'a kanaan sigee Islaamummaa sii kennee. Maashaallah maqaan ati jaalattu jira nugu seenuu bareedaadha maa maqaa kam jaalatta yookaan sii moggaasna yookaan borumaadha manaati hojii sii moggaasna guu barii ta'e Iisaa jedha maashaallah Iisaa jechuun Iisaa Yesuus Iisaa ni Maryam ergamaa Rabbi yookaan Muhammad an Ibrahim so Nugusuma dhiisaaf jedhee kaanis. Maashaallah. Nuguse. Iisa sii baasne tole. Iisaa yaa. Jaalattee Iisaan ni gartee Iisaan Yesuusuma Yesuus nuti itti amanu Iisaa jedhama ka Arabaatitti ka Islaamaatitti inshaallah. Tole. Abdii Musaa kanaaf lakkoofsa kee erge garee irra barataniiti zuumii mana barumsaa keessatti galtaa tole. Abbaa caalii tokkos biyya jira innis si qunnama inshaallah lakkoofsa kee isaaf erge. Nagaa Rabbi si haa bulchu habiibi hin badini barumtis kootu lakkoofsa kee abdii Musaatiif ergi ammuma ergii fi isin dubbisan inshaallah gubariite tole. Nagaan si haa bulchu ati ciisi nagaa Rabbi si haa kaasu ada mana keetiitiin osoo rafu jirtu Waaqayyo waan fedhe hojjeta gara Islaamummaa masaakame Islaamummaa fudhadhee jettaan inshaallah Rabbi si haa gargaaru isiillee nagaan hafuura isiitii fi foon yeroo duuti hirribni kun obboleessa du'aati jedhani Rabbi nagaan kaasee isii fi ilmoos waliin nu argisiisu hunda keessanuu boru ganama boroo inshaallah tole cufadhu kaameraayi akkasin naa jiraadhu inshaallah baga dhufte anaa dhufuun siin jaa akkana Dr. Hamdi garee shahaadaa barsiisa urjii qoricha dhugasa yaa Rabbi Ustaz Hamdi yaa sawa godha itti fufaa abdii abshira rakkoon qabu shahaadaan hin jirtu maal itti fuun خير إن شاء الله أحلام جرتا أحلام إرجع الجنما إرجع قياس لا رفتي السنتي وإيرتها كتف السجن عرفت يا مال قولي سين شهادات أنا وان قبض ميزين شهادات لا كسر بس غافيز غافتشون دنداما يا فرد يا ماشي yeroo amma mucaa shahaadaa qabsiistu Yesuusii fi Iisaan tokkodha jettee yerootu dubbattuun dhaga'e. Amantaan musliimaa iyyuu Profeet Muhammadiitiin kan inni argame kan inni eegale amantaan kiristaanaa bara 623 erga darbeedha. 623 AD after birth of Jesus Christ jechuudha. Kiristoos dhalate amantaan musliimaa kan jedhamu kan inni eegale waggaa 623 akkamitti waggaa 623 duubatti deebitanii tusanii Yesuus hin bartan. Eenyutu akkas jedhe Quraana akkas jedhamu wangeela akkas jedhamu hadiisa akkas jedhamu istiriin baranne kutaa sagalii baranne istiriin baranne kutaa sagalii miti sanin jedhe Google miti qaamantiin waan jedhe kitaaba irra jiramoo waan namni kaa'e kun maal Google irraa sobadha Google hin soba Google hordofta amantii ta'e Google irra fakkeenyaaf waa tokko si gaafadha iidii namman kabajamaa jira miti waggaa meeqaffa kabajaa jirta iidii maal iidaa miti amma sanii miti
amantii islaamaa Ustaz qol sii deebisa samarratti waan jedhe ani kan hin hordofu Google miti kan hadiisaa fi Qur'aan atis akka haa hordoftu wangeela Ishamuma kaalandarii waggaamii kaffaa kabajaar tammate. gara biraan noofu jirtan no amantiin gartee kan hordofamtu kitaaba harkaa qabdu kana moo Google kan hordoftu Lamaan isaa nan hordofa kitaaba nan harkaa qabu Google wajjin inuma deema kitaabuma harka keenya irra jirtu ayya singabada okay Yesuus dura amantii kam isan si gaafadha injarjarin ka goobasii kiyya Nabi Muhammad itu islaamummaa eegale kan jedhu isaa fiddeeti baradheera kutaa sagalitti baradheeran waan kutaa sagalii singaafane waan kutaa sagalii waa hedduudha amantii kan irraa baradhuan histirii irraa baradhuan kitaaba Qur'aana irraa baradhuun qaban histirii fi seenaa siif hin hordofan histiriin soba dhachoodha kitaabni eenyu barreesse histirii sana eenyu barreesse islaama Ministeerri barnoota islaama saaba duuka buutu Nabi Muhammadu barsiise hijira maal Muhammadumtu yeroo barsiisu hijira jechuun siimuu dura hijiraan maal afaan Oromoo dhaggeeffadhu umriin Profeet Muhammad yookiin immoo umrii si qabne waan siin jedhe eega wanta walii deebisne wanta kara walii galu qabnaan ani histiriin dhugaasii kijibaas gaafiitiin deebistaa san gaafadhu obboleessa waan na gaafatte afaanumatti sii deebise bara ani kan hin hordofu Googulii fi histirii gartee kutaa sagalee akkuma hin hordofin Googuleen hordofiniiti natti si gaafadhu okay islaamummaan ani hin dhageenye islaamummaan bara kana eegalamtee kan jedhu hin dhageenye takka wala kitaaba irrattis wala wangeela irrattis hin argine kana somaan naaf fide hin dhageenye Quraanni yoom dhufe Nabi Muhammad irratti bee Quraanni yoom dhalate Nabi Muhammad amma waggaamee in lakko in eega dhalate beekon umriin qabu Nabi Muhammad umrii 63 jiraatee boqote Yesuus Kiristoos yoom boqote beeku naa himeti maal ustaaz akkamitti akkas okay akka loojikii keetti amantii kiristaanaatitu islaama dura dhufeettee amantaami waggaa 623 dursa kanaaf maal naan jedhe no kanarra walii galla amantii kiristaana islaama dura dhufeettee amantaami ustaaz maaluma namni dhageessaa namni afaan Oromoon beektu bogoobazii qoricha in amantaa miti san si gaafadhe kanaan deebisne ni amantaa miti waan si hin amanu waan siin jedhe amantii islaamaatu kiristaana dura amdii jirta hin jenneen akkas hin jenne maal sin jedhe afaan nama kana wallaahi ani arooni bannoon hojii eenyu budaaye eenyu naloo qoricha budaa afaan hayya buda eenyu qoricha budaa gaafii maal jette obsi gaaffeen gaafadhe ustaaziin gaafadhe dhugaala gaaffeen baay'een qaba naa deebisaa sin rakkina maal qaba bee okay mee takkaa budaaye eenyu qoricha nu obsi takkaa mee asli bisna asli maal jette tole hayye ogu takka obsi ati qoricha budaa Masih diam. Asli dah. Urbamo. Mana babayin jadi mabras. kana mo gona di si abari tu kan soke Nama tu kau lagi. no makani sida ada asli ti ada asli agam sagalen si jirtu Ni deh bak. no ganama gotani ya inshallah soke ma لا تخاف يعني يا انا على الشاشه اوكي rakkoon qabu yoo asli nuguse yoo ishiidha yoo mijjaa viidiyoo rakkoon qabu viidiyoo osoo hin ta'in akkasuma audio maan akkasuma taa qabatu sagalee dhumaan haa qabattu ايوه حتى عبدي الليل بالله خايف لا تيه وتقول من الله عبدي يا
asli ayye kara yookaan ammoo kara خيسات lakkoofsa kiyya si ergaa intina naa himuu dandeessa kara keessaati si bilbila himuudhaan qabachuu illee dandeessi. دقيسة أصلي بالبلا خي أبدي دافير جيف كما خيساتيني أبدي تبرسيتي اوكي أستاذ وجهت فوفا خان لقيت asli خلي كيف فايز اتوها مرفج مالتن يا شدت عليه أصلي وانجدي بالبلا خي أبدي داف برس كما خيساتيني يو أسرت سودات اللي كما خيساتين أبدي في أتي في أبدي في إسنسدين فيتون دندي سنتولي تربدا كنو طال أستاذ دبت هذا أصلي كم نكاجرتو سيرا كم nagaan sifaatoo irriibaa si kaafne nuuf oolchi waaqayyo nu abaraaru akkamatti nagaa maatiin nagaa nagaa fooniif hafuuratti nagaa qabda nagaa kam maashaallah baga jiraattan aamin irriibni akkam bareedaadha baay'een hin rafuu bar halkan hin dhukkuba qaamaa dhukkuba kalee dhukkuba tiruu dhukkuba baay'een jechaa buura amma ollaan kee waan itti jiru waaquma qofaa beekaa bar raftee sa'uma kanaa ka'uunu gartee waan badhaadhinaa beertunu kennaa rabbiiti dhugaadha baga abbaan asliilleen muddee muraasaati rafaa jirta shaadaa qabate gara islaamummaa kana dhufe inde gartamoo atis dammaramuuf moo isa waliin gara islaamummaa moo amantiin taabbaati jedhanii beektu anillee nummaan ta'a maashaallah bareeda islaama jechuun afaan oromootti haadha aslii teenya maqaan kee eenyu maqaan koo siifani siifaa taatu haadhuma asliiti egaa rabbiin ilmoo sii kenne waan jedhu islaama jechuun jecha afaan arabaati afaan oromootii miti afaan amaaraatii miti afaan ingilifaatii miti islaama jechuun waaqayyoof masakamu jechuun hiikoo isiyoon siimi waliigallee amma gartee siifaanuu wayi afaan amaaraati wayi afaan arabaati wayi afaan ingilifaati oromiffaadha bar maqaan kun miti afaan oromoo akkuma nuguseenuu afaan oromootii miti maqaa amaariffaarraa dhufee miti nugus so waan jedhu islaama jechuun waaqayyoo tokkichaaf masakamuu fadha ofii dhiisanii fadha waaqayyoo raawwachuu ajaja waaqayyoo jala bitamuu isaaf masakamuu jechuu kanaaf meesi gaafadha raajoonni hundi yesus irraa eegalii abrahaam yisaaq hundi isaanii fadha ofii raawwatan moo fadha waaqayyoo raawwatan jettee yaadda raajoonni akkuma wangeela keessatti yeroo abrahaam musee yesus yisaaq daawud salamoon kun hundinuu fadha ofii raawwatan moo fadha waaqayyoo duuka bu'anii isaaf masakaman waaqayyoodhaaf immoo beeka akkas jechuudha yesus illeen wangeela keessa yoo dubbatu wangeela yohannis boqonnaa 5:30 irratti gartee ani gartee humna kootiin uumaa gochuu hin danda'u akkaan waaqayyo irraa dhageetti naan farada firdiin ani faraduus qajeelaadha anoo yaada koo duuka bu'uun barbaadu yaada isin ergee duukaa jedha kanaaf namni waan fadha waaqayyo raawwatu islaama jechuu afaan oromootitti afaan arabaatitti islaama jedha malee afaan oromoo yoo hiikoo isaa si hiike nimmaalatu no yosin jedhan islaama jechuun waaqayyoof masakamu jechuu gartee kanaaf atillee tan waaqa masakamtu rabbi si haa taasisu no abbaan aslii waysi dirqee gara islaamaa dhufuudhaaf nan dargini namni birrii isinii kannee maatii tana koottaa islaamummaa fudhadhaa jedhe jira hin jiru alhamdulillah kanaaf gartee fadhuma keetiin laphuma keetiin gartee gara islaamummaa dhufa jettee iyyesuusis gatuu hin deemtu beek iyyesuusis namni itti amanne islaaman ta'u iyyesuus nuti ergamaa inni itti amanna waaqayyoota argate inni itti amanna karaa waaqaa barse inni itti amanna waliigallee nama dhiira waaqayyoon gartee maryamaaf kennee ergamaa waaqayyoon istaasee saba israa'eliif ergenne itti amanna yesus kristos waaqayyoo qaba waaqayyoo kootii fi keessan jira abbaan koo nan caaloo jaa
halkan guutuu Luqaas 6:2 Waaqayyoon kadhachaa bule jedha. Yesuus Kiristoos yeroo sanitti gara gaaraatti tolbee halkan guutuu Waaqayyoo kadhachaa bule jedha. Artee kanaaf Yesuus Kiristoos takkaa guyyuma tokko wangeela keessatti yaa saba yaa barattoota kiyya duuka bu'oota kiyya ani Waaqa keessanii jedheen hin beeku. Artee nuuf Waaqayyo tokko jira jedha. Tokkicha sanis abbaa isa Waaqarra jiru. Wangeela keessatti illee waa'ee kadhataa yoo Yesuus barsiisu artee Maatiyos boqonnaa jartee 9 Maatiyos boqonnaa 6 yeroo kadhattan akkana jedha kadhadhaa jedhe waa'ee kadhataa jedha. Yaa Waaqayyo keenya yaa abbaa isa Waaqarra jirtu jedha kadhadhaa jedhe. Tokkichuma sanuu kadhatama. Inni Waaqarra jiru isiniif kanna jedha Yesuus Kiristoos. Maqaa kootiin waa kadhattanu abbaan isiniif kanna jedha. Ana kadhadhaan jenne Yesuus. Waaqayyoon kadhadhaa jedha. Waaqayyoon tokkicha saniif masakanuudhaaf qophiidha shahaadaa qabachuudhaaf. Shahaadaa jechuun afaan Oromootitti dhuga bahuu jechuu. Dhugoomsuu waan takka Waaqayyo tokko jira jettee Yesuus ergamaadha jettee Muhammad ergamaadha jettee dhugoomsuma kanuma dhuga bahuu jechuu. Wangeela jira. Shahaadaan wangeela Yohaannis boqonnaa 17 si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadha isa Yesuus Kiristoosiin ergees beekuun isaanii jireenya bara baraati jedhe siifaan teenyaadha asli. Kanaaf Waaqayyoon tokko akka ta'een dhugoomsita. Yesuus Kiristoos ergama Waaqayyo tokkicha sanii akka ta'een dhugoomsita. Borkana itti bulleeffaman godhaman maatii ijoollee biraan jira. Maal jetta? Ijoollee keenya biraan jira. Ayyee. Borumat. Tole abshir. Nagaan si abulchu tole. Ishee waa takka amantii keessa dirqiin hin jirtu beektaa fadha ofiiti. Waa takka abshiru rabbi si halaafisu jiru. Atiin boqotiin anaan boqotiin rabbi waliin nu adeebisu tole. Ishee. Ayyee nagaan bule ishee. Gammachuun bulaa. Jabaadha maatii teessan keessa jiraadhaa ishee. Fayyaan jiraadhu okkee tole. Nagaan hirriba deebi'a nagaan kaa. Ayyee qoricha. Maalee ammarree si dhaabsisuun barbaanne garuu Yesuus maal jetta? Ammarree si dhaabsisuun barbaanne Yesuus ani Waaqaadha dafanii jedhee jiru jetteerree barsiisaa turte. Kunillee wangeela sirrii taane barsiisaa turte. Si dhaabsisuun barbaanne malee. Welcome. Let me get you. No, mommy she's coming. Call her. Don't go. Call sim barsiisaa qoy sim. Call your mom. Literally, you are misleading people. Okay, no, I'm not. Let me ask you. You are misleading. Hold on. Qoricho qoy ha. Misleading waan ni godhin jirtu. Waan ni jedhe qoricho. Yesuus Kiristoos akka nama ta'e ni amantaa moo nama dura? Nama das Waaqadas. Ansan sin gaafanne. Do you believe that Jesus Christ is fully a man? Yeah, he's a man, he's a God. Okay, ani boqonna fully boqonna ani nama Josephine kanna boqonna inni ani Waaqa junaa kan ita dhiira taatu. Sin kenna Okay, na kanne ani dura si kannu? Sin kenna ani yoo Okay, boqonna Yesuus Kiristoos ani Waaqa jedhu na kanne sin kenna. Yohaannis 8:58 irratti akkana jedha. Dubbisi. Ani Waaqa. Ani ANAWAAQA ani Waaqa. Akkana singafan for Abraham was ani san singafan ne goba zihiya. Afaan Oromoo you don't understand afaan Oromoo? Let's speak in English then. Qoricho ankana singafan ne goba zi. Yesus eenyu dura ture siin jenne. Yesus bara ture siin jenne. Seytaani Abraham dura ture. Seytaani Yesus dura ture. I and the Father are one. Ani abbaan tokko daa'e. Nagaarta. Yohaannis 10:30 irratti ani abbaan tokko daa'e. Rabshaa keessa jira. Maal waan sobaa barsiisuun kun bakka ana qoricha budaa biratti wanta akkanaan hojjetu taasota keenya.